Nada timbil tera timbil kala timbiyo kala. Thai me maan karo waate. Thai no galak video galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoya asha marka phone se bondol ni man oromo idile dunya ra jintam baki jittani nagenya ga bul idina golu. Ega kuma beekamutti ga dhiyootan adda turree jirra. Dhufnee jirraan isin jeka gaariiwwan kunoo jaalalleen xiyyaas ni jirti. Geeleen jaalallee xiyyaa daaboos ni jirti jechuudha. Akkuma waliin nu qofa qabdansanii jirra. Dhiyootan egaa dhugaa isinirraa turree jirra. Haaluma takka takkaatu gaagartee nu dadhabamsiise. Baga nagaa taatanii bakka jirtan nageenya keenya isin haa dhaqqabu jechuudha. Nunnu akkam nagaa. Hayya. Maali sagaleen tun sagalee ol kaasa? Ol kaasa. Kan beekan qoptiin tin dhaga'u namni hordoftoonni keenyaatti dhagaa. Mee akkam na yaadde? Duudha kan isaa deemsii dubbate malee. Raafuu waan ayyaan na kaayitila na yaadde naaf bilbilta ture. Yeruma takka takka bilbiltaa moo bilbila keetu bara yoom bilbiltii jeetiin eegaa tureni. Laattumaan jira. Somaatan arginu malee. Dhugumaanuu namni wal jaalatu guyyatti marama takka walii bilbilaa. Namooti walqixa miti waan anda waliin sangaan siita waliin naannoo waliin. Anumaatti bilbilu jira malee naafuu bilbilutti hin jirtu haye. Guyyumattuu marraa takkitti sana anumaatti daabo nagaa qabdeeti. Fayyaa. Hayyamee nuun waataman gaafadhu mee hordoftoota keenya kana nagaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama almaan Oromoo. Nageenya keenya bakka jirtanitti bilbilu isin haa godhu. Arraan tanaa anaa fi geelee xiyyaa waan irra waliin geenyu. Hayyee kunoo gaariiwwan kiyya akkanarra jirra. Mee daabo meetis hordoftoota keenya kana agartee kabajamoo bakka adda addaatti isin eegaa turan isin yaadanii jiranii jechuudha. Mee eessa jiranii nu turtanii koomantii irratti waan adda addaatu jira. Mee nagaa gaafadhu asumaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eewwa akkanatti isin gaafatanii jiranii galatooma. Mee irraan tana waan takka takkaatu jira. Kan anis gartee daabullee naa himtee jirtu. Fireendiiti jettan agartee jaalachaatiin ture waa hedduu waliin dabarsine jechuudha. Egaa dhalaan tunni beektanii waan adda addaatu jira. Mee walumaan irra geenya waan irra geenyu walumaan viidiyoo tana warri chaalana keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gootanii viidiyoo tana hanga namaa daawwadhaa isiniin jenna. Nunnu maalumaa bilbilee kee kana qaalaa haa jeetiin yaadaa ture. Yeroo guddaa beeki daaboo tana geelee ta'e irrattis gartee bilbileetiin si ijaafachaa ture. Yeroo irra guddaa yeroo wanti bilbila kee biisi jaa maaliif bilbila kee biisi joo? Lakin ijoolleen beekota kan dubbisutti ture malee nama biraa jirti. Ijoollee beektu tan fa'a. Ijoollee magandaa akka. Ijoollee magandaa beektanii. Mee dhugaa jirtu natti ijoolleen namni beektaa kanuma nama biraa fa'aa dubbisu dhalaan tun irra guddaa ijoollee ta'e yookaan haadha abbaa kiyyaan dubbisa fa'aatti. Mee jiran waan isin jettu kana isin quubsiti mee dhugumatti isin ni quubsiti. Arraan tana uumama lama xiyyaaf ta'iti. Yookaan lubbuu xiyyaabbatee yookaan ta'iti hibbate maali jaalala keessa qoosaan hin jirtu ni beektan. Kanaafuu yoo na jaalatte dhugaan na jaalachuu yoo na jaalanne taate immoo dhugaan amma natti immoo antana malee wanni beeku takka. Mee dhugaa jirtu natti mirraan tana jaalalatti hin taphatin maali jaalala gartee kophee guutee akka kopheetti irra hin deemin. An jaalalaan si qabu jaalala qulqulluu. Ni beeka namni gartee takkaa nama jaaladheetti illee beeku. Siita nammoo akka jaabaa jaaladhe. Kanaafuu jaalalaan natti hin qoosini hoo na jaalatte dhugaa natti himi. Ati malee jaalatee waan laga tana biraa ta'utti hin jirtu. Yaani ammoo waan laga tana argi isin tanaa mi'aasiin ta'amsi yoo dandeenye biratti. Naan isin naan himi mee ati waan jiru dura. Wanti takka na biran jiru. Akkamitti? Takka na biran jiru. Ta'u wanni takka na birin jirtu hin jeenga maalitti birin jirree ni jirti. Na duwwaa uu jira jentee nama meeqa siin jaaladheettee waan ni godhu jirta. Eenyu faan? Guutuu dhageetiin jira himi maal? Eenyu faan dhageesse? Annoom takka waan qabu. Amma barate waan inni as baatee gartee tura gaawleen. Wayi na garsiisa. Ammaan tana laal isiin. Anaatu qaba. Anaatu jee.
Ati dhageesse kana nagani Jaallatee hin qabdu. ana boo. Laa nuun na dhaggeeffadhu Firiindiin si bira. ni dhufaame laa kun olaal hordoftoota keenya akkana jechuudhaan niin beeka jechuudha dhiyoo tana yeroo meeqaan itti bilbilu jira yeroo wal jaalannee bakka adda addaatti waa'ee jaalalaa walitti mannuus asirratti illee viidiyoo haa turre lafarratti ammoo yeroo hunda jaalalitiitiin maraachaa jira jechuudha isin ammoo akkas quban qabdu na duwwaa deebitee na dhiira biraa jaalattee dhiira biraa jinaa jentee shoo kootu siin jaaladhaattee himti jennu amma ati dhugaa jirtu qofa natti mi kanaaf Nama tokko danda'ama. jaallachuun kan mana naan jettan. Anaaf siin jee. Jaallachuun kan mana dhiibuu sabti. Dhiira biyya tanaa sanirra jalatti walii dhaabbadee siin jeen qabanillee akkanumatti sadi bira hayyee laggeeffadhu kaaya haadhii yaanii hayyee mee dhugaa jirtu natti waan sittiin himee wanni gartee si duwwaa caqaadhuus takka hin qabu waan inni dhooyisuus takka hin qabu hoo dhugumaan na jaalatte immoo dhugaadha sittiin dhugaadhaan si yaadaddee dhugaadha yaanii ati sammoo karaa biraa godhu jirta anis sandayee na dhufee namni naa himnaanis san irratti hin gocha akkasitti dalage malee wanta akkatanii dalageef hin qabullee. Anaatuun nama bira jaalate ana jechuun Suma. Yeroo ammaa kana gabbaanaan tayyee bareedee garaan nama jaalatti. Jetteefi. Dhuguma irratti sanii dhugaadha waa sabaa miti waan dhugaatii hin teeni waan itaatii yaan argutti turuun argee gurbaan guyyaa kan maal nuti kan bira dhufee ta'u. Kaanii beektaa waan hundaa osoo hubaa qabdu namicha irratti hin deebisin kaa. anaatu gartee nama bira jaalate hin jennu. Ayiwa. Allahu akbar. Yaaboo yoomuu Baadii jaalatame. eessa dirtaa warra kana guyyaarraan kana addutti ana kana. Naa baatii dalagaarraan jira maaltu hin jeenaa ameen nuun. Maal naan hin teeni waa hunda naan teeni isiin ammoo waan isiin dhugaa isa dirtaame guyyaa sun gurbaa waliin mana kanatti dhufee waa hunda nutti hime ammoo isiin dubbii fi qofa jee qabdee jamti hin dalate naa agartee naa kana jiruun. Ni jaalattee beekte. Ni beekta. Jaalachuu barane guyyaa gurbaan guyyaa naan jirra hin jaaladde malee sintura namaa hin jaaladhu qaba. Ni jedhan jentee. Naa Ni jaalatta. mee eenyu jaalatate hin jemme. Wayni beektaraa jiru bakka dheechu. Hundee takka bakka takka dhageen beekon. Kunoo siituu gartee dhiira biyya tanaa nama tokko jaalachuun hin ta'uu nama tokko irratti gartee beekuun hin ta'u jetteeti nama meeqolti nama hojii maaliif namni osoo na jaalatuun wanni nama biraa dabartu. Ni ta'a maali. Laalaan dhageeffadhu abbaan keessa hin jiran namaan tanaa nama fadhe lubbuuteetti si balleessuu danda'a. Anas sin balleessine. Firiindiin si eeggatu. Akkasitti. Fireendi kunoo dhiyootana bakka dalagu jiruu dhufe jiru kunoo. Aadu foofa maali aadu fee. Maali wanni dhiira na gubbaa ijaa ammattoo fadha. Bagayyaa mata kan mirga qabu. Maaliif mirga qabda mirga kam mirgaa miti bitaa'uun qabdu dhugaan sitti maali. Hundaa'uun hin qaballe. Maalitti akkamitti ool anarraa jaaladhabde dhugaa karaa biraa deemuun ni jira. Anaati jaalatu dhugaan. Ani gowwaadhaa baay'ee takka guutuu takka carraa biyya narraa taphattu kan gowwaadhaa fi baran kan sammuu. Carraa akkamittiin itti taphadame. Hin barbaadu. Osmaan si jaaladhu Mucaa guutuu jedhanii kasaa baay'ee ni jaalatti. laakkun oolaan. Ati bar hunda akkama jaalachuun kun maali? Laa nan jibbisiisin ammaan dhugaan sitti maali? Najibbitillee adiidha maalirra qaba? Adii nama biraa qopheeffattee jechuudha. Inni qabdaree tokko ati qabdu namoonni hunda ragas rabbaa hojjira mashinabicha. Laan wanneen qabu takka hin jirtu takka taniin qabu. Awwaa hunda gubaan qabu maaraan lo'isamee namni yeroo ofiitti walitti namaraan gubatu guyyaa baadii takka kan isaa bararanii hin fettee naa walitti jawwaa nama hin beektu. Waa takka kaidaa'e Eegaa arraan yaaboo kanan jeen kaa. guyyaarraa dhuftee diisi. Nuunu namichi caalaa jaaladhu ni jira jettee ni adda. Ni yaade. Akkamitti jira? Mucaa mana isaanii jiran tokko dhufee ammas nama mana hin jiran kanaan irra jaalatan jette. Walfiina. Eeqa ollaan. Haa xiqqoo itti faguudha. Intaa yoomin jee dhaggaa Akkasitti. waan kee amma kana kijibinga dhamnaan fi kana waliin duruu feete. Naan miti. Akkasii akka teettee. Akkam tokkos Akkuma himaa. maaliif hin hagayin kijibdu namni isa fi dhabe kaa carraa nama gubuu Fireendi yaadasii hojii dhufan. Guddaa osoo hojii qamaa halluu isa tokko faguudha. Namoota yaammattee yaammattee as fidettee jira. Si yaamee mi'aan ayyaame guyyaa si yaamee ayyaame. Adda wallaan ibsaa nama wal bira nama hojii dhufan. Maaliif akka kijibdu kijiba akka dubbii kachi qabdeen fiiginiif kamilaan fi dhufnaan kophaa ta'aa jira wal bira hin jirtanii bira dhagee. Yaaboo mee maal maal kan na sobde? Jaalalaan an sii qabu nama beektu. Ni beeka ani leen kan sandaran ni sii qaban akka kijibdu dubbii si dubbii namaa fuudhin kaatu. Akkamitti Bultiin dubbii afaan dubbiin bultii namaa hin jaalatan nama diigamtii hin beektu. akkamitti Akkasuma. laan bar jaalala murgaatiin sii qaba hoommoo gartee akkanaaf akkana sasseetti keeyyan jiru jaalala kana Dubbii kana dhaqaa gara irra isaa dhufee nagaa gaafate gaafii kana. dhageetiin jira kalaas Eenyu dhageetiin jira naa himanii jiran viidiyoon si kalaas si ni jaalatti nama biraati ni jaalatti abaluu naan Yeroo- jifaatee irratti himte natti tolu. anna dhaggeeffadhu yeroo hunda gartee si bilbilee lubbuuti maallatti ittiin joo hunda qaba hojiin qaba ammoo jaalala dhugaa siif hin qabu ni hin beekanees hojii teetirraa illee gartee sababaa bilbilaatiin biisi godhee sin ari'u yoommoo duriyyee guyyuu hello jettee gartee dalagaa sanirraa si ariitu gartee duriyyee fi gartee bakka dalagaa hin qabne hoo sana jaalatte
an gartee sirraa hin dhaabbata rakkoo Mucaan nama qabu. jeen jawwaala inni irratti beeku kan fudhatin keessa kana jeen. Laal bilbilaa wal jijjiirrachuu yaan jechuudha. Hariyaan si tayyaan kana irratti hin beekne. Akan yoo nan jedhe. Akkas hin jee obbo Jomoo jirsan. Yaabuu maal maaf kan Kanallee sumarraa hin dhaga'u jira nama. Anarratti hin deebisu waan takkaa qofa. Yaabuu itti galatoomi. Waan takkaa irraa akkas hin qabu. Kalaatan immoo Dhugaatii. dhugaarratti mi Ati itti bitirta ati mere maal Akka jedhe. hedduu jiran inni fuudhanillee hamma gabbatu. Miliyoon akka inni boru anillee akkan kan isi taa'u boru fida dulmaan beektu. niin beeka kana caalu ni hirkattaa. Garuu immoo jaalalatti hin qoosin. Qoositti hin turan. Jaalala qoosu jirtan jaalala dhugaatiin si qabaa ammoo bilbilaan yeroo hunda sitti hin bilbiloon. Yeroo immoo gartee sibira dhufuu deemuu sagantaa waan adda addaa. Barmuus qofa isaa waliin si jibbi turuuf jaartii qabaa fireendiis ni qabaa kajaartii mana dhiisee maal jedhu namni namaa miti kaawwanaa miti. Laan jaartii takka hin qabu kunoo namuu ni beeka jechuudha. Ati ni beektan wajjin turtee jirti. Saayifaan biyya hunda gaafadhu tokko jaartiin qabu ammoo fireendiin iyyaan akkanatti yeroo karaa deemuu iyyaan nama laalu sin jee waadaatti seenaa hin jiru. Naaf seen jedhamte. Duu akkamitti akkana jaaltaa maa bilbiltee kanaat maa nama jaalatta naan jeen. Maaliifis hin jaa ati jibbisa qiyyam na wal oolte. Yaa rabbi hayya maaltu maan nama dede. Namni yaaboo akkasitti gartee nama akkanaa jaallachuu jira safalu sin jee. San nama gartee naaf itti edda diigee fi jaallachuu deeman dhugaa namatti himan. Mucaan wanta kan beeku jaalalan beeku wanta kan siin godhuu yaadin akka dhugan. Oon bilbilaan gartee guyyuu heloo itti yoo baadde jaalalan beeku jechuun. Akkana naan jeni. Waan siif goonaa jaanii ni jaalatan. Akkuma akkanatti hin jedhan. Dubbii namaa fuutee dubbii namaa laammee bultiin dubbii namaa hin daaratan ijaaramte ni Mucaan beekama. yeroo ta'u Qaccee qabdee fidiniifi. fideef. Balee naaf gara jaraa naaf ta'u balummaa naaf fidee. Laa Illee akkana jedhamte ta'e. saqaalee kan bitee. Ililii hunda Agiyaa fidee. haayii fi Kanaaf hawaasi akkaan fuudhee si jeeti. jibbeessi dhiisee mi. Akkaan jeeti. Saniif ammaan kana haadaddara qajeeltee mi si fadhanillee fadhatillee nan dubbisan haala. Hayyee akkasitti kun ilillii hunda fidee jira jechuudha. Kanaaf noonu an amma booda nama ilillii si fidee bilbilaas gartee kan inni itti beeku wal sirraa darbeetiin kan biraatti fide jiru. Kanaaf nama booda jaalalatti xiyyaafate dhaabbattee koppoleetii waliin jiraanna narratti hin bilbileen sirratti hin bilbilu. Kanaaf sin beeku. Dubbii namaa fuutee Taa'ii mee maal akkana waan ta'eef taa'ee nu galakkiti galakkiti mijoo galakkiti. Waa kamiif deemta